Wangeela gooftaa keenya yesuus kiristoos isa qulqulluu isa yohaannis caafe boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa kaasee. Yesuus bishaan Beetzaataa bukkeetti dhukkubsataa fayyisuu isaa. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudootaa ture. Yesuus Yerusaalemitti ol ba'e. Karra hoolaa isa jedhamu isa masaraa mandara Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaan afaan Ibraayisxiitti Beetzaataa jedhamu tokko ture. Bishaan sana bira godoo babal'aa 5tu ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een, warri jaaman, warri naaffatan, warri dhagni isaanii gar tokko du'es godoota sana keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa in eeggatu turan. Ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee isa irraasa. Raafamuu isaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixe dhukkuba isaa kamittiiyyuu in fayya ture. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokkos achi ture. Yesuus yommuu namicha dhukkubsatee ciisu sana arge, yeroo dheeraa hammana ga'u dhukkubsachuu isaa erga beekee, fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun, gooftaa, bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama buusuu hin qabu. Ofii kootii immoo utuu ani itti rakkadhuu namni biraa na dura itti lixa jedhee deebiseef. Yesuus immoo, ka'ii siree kee fudhadhuutii adeemi ittiin jedhe. Namichis achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme. Guyyaan namichi kun itti fayye guyyaa Sanbataa ture. Yommus warri Yihuudootaa namicha fayye sanaan, har'i Sanbataa, siree baachuu seerri si dhowwa jedhan. Inni garuu deebisee, namicha isa ana fayyisetu siree kee fudhadhuutii adeemi anaan jedhe isaaniin jedhe. Isaan immoo, eenyu namichi siree kee fudhadhuutii adeemi jedhee sitti himee jedhanii isa gaafatan. Namichi fayye sun garuu eenyu akka isa fayyise hin beekne. Yesuus immoo namoonni iddoo sanatti waan tuuta'aniif achi adeemee ture. Ergasii Yesuus namicha fayye sana mana qulqullummaatti argatee, kunoo amma fayyiteetta. Egaa kan kanarra caalu akka sitti hin dhufneefis si'achi cubbuu hin hojjetin ittiin jedhe. Namichi yommus dhaqee kan isa fayyise Yesuus akka ta'e warra Yihuudootaatti hime. Yihuudoonni kana irratti Yesuus hojii akkasii guyyaa Sanbataatti waan hojjeteef isa ari'achuutti ka'an. Yesuus garuu, abbaan koo ammayyuu hojiitti jira, anis immoo nan hojjedha jedhee isaanitti dubbate. Kana dhageenyaan Yihuudoonni Yesuus seera Sanbataa kan cabse duwwaa utuu hin ta'in, Waaqayyo abbaadhuma kooti jechuu isaatiin immoo ofii isaa Waaqayyotti qixxeesseera jedhanii isa ajjeesuudhaaf caalchisanii yaadan. Yesuus gooftummaa qabaachuu isaa. Yesuus itti fufee, dhuguman isinitti hima, ilmi ofuma isaatiif homaa gochuu hin danda'u. Isa abbaan isaa hojjetu ilaalee in hojjeta. Isuma abbaan hojjetu ilmis immoo akkuma kanattiin hojjeta. Abbaan ilma isaan jaallata. Ofii isaatii kan hojjetu hundumaa ilmatti in agarsiisa. Isin akka dinqifattaniif inni hojii kana irra caalu iyyuu isatti agarsiisuudhaaf jedha. Abbaan warra du'an kaasee akkuma isaan jiraachisu, ilmis immoo warra barbaadu in jiraachisa. Abbaan ofii isaatii homaattuu hin faradu. Firdii hundumaa harka ilma isaatiitti kenneera malee. Hundinuu abbaadhaaf ulfina akkuma kennanitti ilmaaf ulfina haa kennan. Ilmaaf ulfina kan hin kennine abbaa isa ilma isaa ergeef ulfina hin kennu. Dhuguman isinitti hima, dubbii koo dhaga'ee isaan ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdii hin dhaqu. Dhuguman isinitti hima, yerichi warri du'an sagalee ilma Waaqayyootti dhaga'an dhufuuf jira. Ammumayyuu dhufeera. Warri isaa dhaga'anis in jiraatu. Abbaan ofuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e, akkuma kanatti ilmi isaas immoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isaaf kenneera. Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef, abbaan isaa firdii akka inni faraduuf gooftummaa kenneeraaf. Waa'ee kanaa hin dinqifatinaa. Warri du'anii awwaalaman sagalee isaa yeroon itti dhaga'an in dhufa. Isaan awwaala keessaan ba'u. Warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf hin ka'u. Warri waan hamaa hojjetan immoo firdiitti dhiyaachuudhaaf
hin ka'u jedhe. Yesuusiif kan dhugaa ba'an. Yesuus itti dabalee, ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaan koo irraa akkan dhageetti nan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaa bu'u malee. Ofii kootiif dhugaa nan ba'a yoon ta'e, dhugaa ba'uun koo hin fudhatamu. Garuu anaaf kan dhugaa ba'u kan biraa tokko jira. Dhugaa inni anaaf ba'us amanamaa akka ta'e ani beeka. Isin Yohaannis cuuphaatti namoota ergitan. Inni dubbii amanamaa sanaaf dhugaa ba'eera. Isin akka fayyifamtaniif kana jedhe malee anoo dhugaa ba'uu namaa hin fudhadhu. Yohaannis akka ibsaa boba'eetti kan ibsu ture. Isin garuu hamma yerootti ifa isaatti gammaduu barbaaddan. Isa Yohaannis cuuphaan dhugaa ba'e irra caalaa kan dhugaa anaaf ba'u qaba. Hojiin abbaa koo akka raawwadhuuf dabarsee anatti kenne baay'eedha. Hojiin ani hojjedhu kunis abbaan akka ana erge dhugaa anaaf hin ba'a. Inni ana erge abbaanis immoo ofii isaatii anaaf dhugaa ba'eera. Isin utuu inni dubbatu sagalee isaa takkaa hin dhageenye. Bifa isaas argitanii hin beektan. Isin isa abbaan ergetti hin amantan. Kanaaf dubbiin isaa garaa keessan keessa hin turu. Caaffata qullaa'oo keessaa jireenya bara baraa qabna jettanii waan yaaddaniif caaffatoota hin qortu. Caaffatoonni sunis immoo anaaf dhugaa hin ba'u. Haa ta'u iyyuu malee jireenya akka qabaattaniif gara koo dhufuu hin barbaaddan. Ani nama biraa ulfina hin fudhadhu. Akka isin Waaqayyoon hin jaallanne anoo hubadheera. Ani maqaa abbaa kootiin nan dhufe. Isin garuu ana hin simanne. Kan biraa maqaa ofii isaatiin yoo dhufe isa immoo hin simattu. Isin walii keessan irraa ulfina fudhattu malee ulfina isa Waaqayyo tokkicha biraa dhufuu hin barbaaddan. Egaa akkamitti amanuu dandeessu ree? Ani fuula abbaa koo duratti kan isin hadheessu isinitti hin fakkaatin. Kan isin hadheessu jira. Innis Musee isa isin abdattanidha. Utuu isa Museen caafetti amantan ta'e anatti immoo in amantu turtan. Museen waa'ee koo caafeera. Isa Museen caafee isiniif kenne erga hin amantan ta'e attamitti isa ani afaan kootiin isinitti dubbadhu amantu ree jedheen.